keessatti ilmaan keenya fixaa amatti 27 gana abiyyi nu bulcha no never kana abadan numa hin fudhanne oromoon dhumteetuma dhabamtee lafarraa baddee wanni oromoo jaan wanni oromiyaa jaan dhabamteeti Itoophiyaa san keessatti sigalee abbaan irree jiraate abbaan irree sigalee akka fadhetti jiraata malee sigalee akka amata 27 akka gaafa haate akka gaafa Tigraay akka gaafa wanna gana oromoon deebitee gabroomtee hin jiraattu takka bilisoomnee bilisummaa teenya gonfannee sigalee mirga keenya harkannee afaan keenyaan dubbannee afaan keenyaan barannee biyya teenya beeynee baqarraa sigalee baraaramnee biyya teenya keessatti jiraachuu takka ammoo sigalee dhumnee lafarraa dhabamnee biyya san keessa andinnaatiin jiraachuu sigala waa lamaan tana murteeffannee oromoon if qopheessinee lafaa ka'uu qabna sigala oromoo maqaa walii baasaa kanuu qabsaawe kanuuf wanni ta'e maqaa wal xureessaa hamilee wal cabsaa no hagayoom akkasitti qabsoo teenya amata bara dhufaa dabraa qabsuma goona bara dhufaa dabraa nuti qabsoo gooneetuma oromoon qabsoo gooteetuma oromoon dhumteetuma kabiraa aangoo gubbatti ol bahee deebi'ee ka aangoo irratti ol bees oromoo cunqursa hagayoom oromooti hagayoom gabrummaadhaan jiran abbootiin keenya akaakileen keenya abaabileen keenya gabrummatti sigalee osoo bilisummaan harkin osoo falmatanii dhumanii nutis osoo falmannuu dhumuu qabna no nurratti gahuu qabdi nurratti qubii ammaa kanarratti nu booda ilmaan nu booda dhufu gabrummaan jiraachuu hin qabu oromiyaan to oromoo taatee ilmaan oromoo kan nu booda dhaloonni nu booda dhalatu biyyarraa baqachuu hin qabu biyya teenyarraa baqannee biyya hambaa keessa jiraachuu hin qabnu biyya walaba taate jaarrannee jiraachuudhaaf if qopheessu tokkoon tokko keenya if qopheessu kana maal godhuu dandeenya yoo eessatti hiriir yoo waboo cinaa dhaabbanne yoo karaa waboon deemne yoo akeeka waboo sigalee nuti duraanis ilmaan wabooti sigalee ilmaan goototaati sigalee osuma abbootiin keenyaas falmannuu nuti sagarraan tanaarra geenye sigala saniifuu nurratti gabrummaan ga'uu qabdi oromooti ya nurratti gabrummaan ga'uu qabdi abiyyaarra maqaa oromootiin achi gubbaa taa'u jira kursiisan gubbaa maqaa oromootiin achi gubbaa bahe arra maqaa oromootiin achi gubbaa dhaqee maqaa oromootiin achi gubbaa taa'eeti ilmaan oromoo elektirikaadhaan sigalee kawaan takka keessa hin jirre adda dhaaba tokko hin deeggarre sigalee qaama isaa elektirikaan gubaa jira jechuudha. Waan Tigreen godhaa baate abiyyis sanuma nurra deebisee ilmaan oromoo irra godhaa jira jechuudha. Sigala oromootiya. Saniifuu maal godhuu qabna qabsaa'uu qabna qabsoon teenya kaatee baatii 5 oowwitee baatii 5 ganaa duuba deebi'uu hin qabdu oromoo. Qabsoo xumura itti godhuu qabna waboo cinaa dhaabbachuu qabna alaabaa teenya handhuura teenya irra mirmirfachuu qabna alaabaa teenya handhuura teenya irra dhaabbachuu qabna sigala karaan nu baasu karaa adda bilisummaa oromoo qofa jaalattees jibbitees balaaleffadhus hin balaaleffatinis waboo qofa cinaa yoo dhaabbattee maaliif karaan haqaa karaa tokkicha san qofa jechuudha. Waboon wanni baateef damoozaa fi miti. Waboon wanni lubbuu fi qaalii dabarsitee caakkaa keessa takka beelaan takka agabuudhaan deemaa jirtuuf jaalatteeti miti. Karraan tana caakkaa keessa jiru karraan tana qawwee wanni godhatee fannifatee caakkaa keessa deemu jiru kaabiyyi caalaa barate malee kaabiyyi gabbarate miti. Kayoo aangoo itti kannan addunyaa tana bulchu tokkoon tokko waboo sigalee ummata qushaasha ammaan tana as keessa jiru kana piipii kana warra silaa namni tokkichi sigalee yoo wali qaban isaan guutuu yoo wali qaban waboo tokkoon gahan maaliif warra baroomsee fi qabatee baroomsee fi ittiin dalagachuu danda'u ittiin jiraachuu danda'u
qabate sigale anaaf siif lubbuu qaalii tana kannee falmu jiru jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan cinaa dhaabbachuu qabna malee balaaleeffachuu hin qabnu. Maaliif dhaabni tokkichi nuti qabnu dhaabni tokkichi Oromoo qabdu adda bilisummaa qofa. Sigala. Bakka dhibba takka dhaabbachuu hin qabnu. Bakka takka karaa takka irratti deebinee karaa takka irratti fuulleeffannee karaa tokkicha irratti deebine san sigalee deemnee amnaaf xumuruu qabna. Sigala. Sib galami. Sanifu filannoon gaddaku filannoo Abiy gaggeessuu deemu filannoo maaliiti? Abaa lafarraa balleessee Oromoo lafarraa balleessee filannoo shayxaanaa wajji gaggeessee sanbooda deebi'ee ilmaan Oromoo akka firii mukatti lafa gachira. Duba cal jennee taa'uu qabna? No. Cal jennee taa'uu qabnu. Gootonni keenya yoo mana hidhaa jiraatan nuti gootota keenya san caalaa goota taanee argamuu qabna. Goonni tokko yoo nurraa hidhame nuti kan hidhame san caalaa taanee argamuu qabna. Sigala. Lafaa ka'i. If dammeessi dammaqii hidhadhuuti adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhuuti bilisummaa ta'e goonfadhu. Karaan itti deemamaa jirtu sigalee addunyaa tanarraa baduudhaaf deemta. Addunyaa tanarraa waan Oromoo jaan balleessuudhaaf. Sigala Abiyyi abadan Abiyyi deebi'ee nu hin bulchu. Abiyyi sigalee harka dhiigaati. Nama harka dhiigaati. Sigala Oromoo kumaatama amata lama keessatti Oromoo kumaatama Oromoo Tigraay fitin caalaa Abiyyi fite. Nama kana wajjin nama kana ganaa deebi'ee nu bulcha. No. Mootummaa haqaa mootummaa nuti filanne mootummaa Oromoof ta'u mootummaa Oromiyaaf ta'u jaarrachuu qabna dhaabbachuu qabna. Sigala Oromoo abbaan gantuun abbaan fadhe haa galuus. Nuti ammoo qabsoo teenya kunnu hamilee nu cabseef duuba nu deebisuu hin qabnu. Wala boomuu qabna. Sigala. Wala boomuu qabna. Wala boomuudhaaf yoo jabaachuu qabna. Ta dur caalaa onnee godhachuu qabna. Ta dur caalaa waboo cinaa dhaabbachuu qabna. Ta dur caalaa sigalee bilisummaa teenya goonfachuudhaaf jabaachuu qabna. Sigala. Hundi si balleessuuf deema. Oromoon firaas hin qabdu wamata kan qabdu yoo wal taate malee yoo walii galle sigalee yoo walii galle gaara feene jiisin Oromoo. Abbaan fadhe haa ganuus gantuun nu laallattu ayyaan laallattuun hanqan takka yoo nu keessaa baatee nu garagalte sigalee nama dhibba takka keessaa namni tokko yoo bee nama waan takka wanni inni fiduu danda'u takka hin jiru. Sigala Oromoo. Abalu garagalee abalu pipi galee jaanee wanni nuti hamilee nu cabsu takka hin jiru nuti qabsoo teenya kanurraa achi deemee duraan nu fakkaatee nu wajjin jiraachaa ture duraan akka waan nu falmuu fakkaatee nu basaasaa ture karaa kaanii gore nuuf qabsoo teenya nuuf jabeessa malee qabsoo teenyaaf duduubatti nu duraan deebisu maaliif diina keenyaaf fira keenya dabarreeti qabsoo teenya tahaqaa itti fufna jechuudha. Sigala. Anna Oromon Pilis wanni nin damsisini qabu ilmaan Oromoo khamidiyaa tanarraa waan hin taane sheer gootan. Sigalee Oromoodhaaf sagalee ta'uu yaada. Akkamitti kabiyyarraa carraa biyyaa bahee biyya namaa keessa jiraachuu danda'u. Biyya namaa keessatti carraa jireenya harkatee dalagatee buluu danda'u. Akkamitti sigalee kabiyya keessa jiru san gargaarree biyya teenya tana Oromiyaa bilisummaa bilisoomsinee sigalee biyya teenya san irra deebinee akka ilma nama jiraannaa yaaduu qabna. Sigala. Pipi. Hota ani miseeja keessan hin dubbisuuti. Seenaa isin dubbii godha. Warri ardiin itti dhiphatte. Sigalee saniifuu Oromoo wanni godhuu qabdan. Ilmaan Oromoo kate tokkoon tokkoo keessanii rabbii keessa sodaadhaa pilis waan hin taane
بدل دليتن يادا أنا رانتني بيابه شرا بيابه سار كده لبوتي تنجراتشو سودان ده دلقت ده جراتشو دان ده أبلي سقي خبيات تفسان أكنينين قبرو ما سنكي سايسا باسه أكني لما ده أكخي بيرام قداني بيتي يكيستي إني سرقة مرجانجراتو قدو دان ده هجيتي سيقاله يادي ماليف شرا أبدا بياباتي جرتا دباتشو دان ديسا بيا ديمقراطي غيسا جرتا فالماتشو دان ديسا سيقال أنا مسجيه سنجرو بيامو إثيوبيا جاموسان كيستي أبوليان كي خبيات تفسان قبهاني دباتشون دندان قبهاني فالماتشون دندان سقالي نو توفيق أبا أبان فيتي خانوار ربسو وانتا كنون قدو المنا ماتي فنجران نوت أني مبروكان المنا ماتي فنجران افتهيت انجران أما وان سبق إيانا من الراندان جستوكو هنجر سقالي هنكان دندهوتي أبان فدي إفدو بلا ديبسون دندو سبق إياف هنكان دندهوتي إيودا هنكان دندو سقاليتا أوف هنكان دندهوتي وانين دندو سبق إياكا قبرون ما جل جرو چناد أبدا قبرون ما جل باسو داف نمني إفدو بلا ديبسو توكو هنجر سيجالا لغان يومي يونما انجي فتمتي سيجالي لغان نكالتي مالي هنچتو أبدا أرموتي حميلينا كانوا انجامني بيزي هندا قبرون ما دانجراچو قبرون ما قام قدچو خون أكانو رتي لما ده هندبيني هاتو مرو قبصوتيني تمرتي غوني غيومتا كيو بلسو منجراني أبوليان كيني بيتيني رتي أروميان سيجالي دانغاني سي سرارمي سيجالي دانغاني سي بيكامي غياتا كأروميان الدنيا رتي أني أرومو دا بيخي أروميا جنيو جراني أمني سيجالي شينان كم نلمان أرومو سيجالا قشاشا وجه إثيوبيا لجنة جراتشورا قشاشا وجه ولد دمرمنة جراتشورا فالمنة نمني مليون ميكا دومه نمني سدي بلوسومه بيسان كيستي سيجالا دانغان أوروميان وخبجامه أوروميا رينه نوتي أك أوروميا رتي الدنيا رتي بيكمنه أو جرانه سامبودي يوم نشينا اللي هنكم نورمو سيجالا ماليف إثيوبيا كيستي دومي خيني نورا هفا هنجرو أورمون إثيوبيا كيستي تكا إيغا بيي سن قيرمتي سيغالي آتف مليلي قيري كون خيسا دراتس قيري إيغا بيتي سن أوروميان إثيوبيا ديبتي إيغا بيتي سن إثيوبيا تاتي بيي مكان إثيوبيا الدنيا رتي تيموك غافمي أورمون تكا دوتي راربتين بيتو من زمان يعني غافة دور wanni ni sinjiru sigale akamma khanati wanni hundi media wanni hundi hinjiru malif gabromne gurgurama turre gabromne duma turre sigale khobe turra yasneti sigale ummata ate khobe khenye jale yatur amma yo saa khanati akka duritti ummanni yatu no never isantu badamale nu tigana akka duritti ndebinu Oromoon akka duraanitti gaallaa jaamtee biyya ifirratti gaallaa jaamtee maqaan isii Oromummaan irraa fuudhamtee akka duritti numa hin jiraanne abadan dhumneetuma dhabamna malee sigalee dhumneetuma dhabamna malee akka duritti maqaan nurraa moggaafamee biyyi keenya hundi maqaan qayyaramee sigalee abadan numa hin jiraanne yoomiyyuu kana ammoo nuti wal gammeessuu qabna. nuti wal gargaaru qabna nuti wal cinaa dhaabbachuu qabna biyya keenya hunda sigalee nama keenyaas gabrummaa jalaa baasuudhaaf maaliif qabiyya jiru waan nyaatee dhuguu hin qabu Oromoo sigala qacarraa biyyaa bahee carraa biyya namaa argatee dimokiraasummaa yaani dimokiraasitti jiraatee jiruu biyya namaa argee akkamitti akka namni jiraatu arge qabiyyatti tafesaniif sagalee haa taanu yoo dadhabnellee waan dandeenyu hin cinaa haa dhaabbannu sigala سنيفو والجارة والجبيسة سجلة وليتها أولا برا والرت أوفو ديسا أورمو والخبجة سجلة حالاتا أما تجير تنكون تقو غي إسنرا غاري متي مالك نتي فيفو ورا قبرو ما جلجر ورا فيفو تكا كلمتي انجراتيني أورمو ورا تكا دوتي ران أبتيني ساعة كم وان انتاني أولا انتاني جليانا
bilisoomu haaya no akka biyya namatti bilisummaa waan taate bilisummaa gizee takka bilisummaa dhugaasan dhandhamnee haa dhumnu sigala oromo hamilee si cabtee gizee hunda woma takka hamilee si cabtee duuban deebiin maaliif qabsoo keessa duu jira rakkachuu jira dheebachuu jira kana hunda danda'uu qabna kana hunda yoo injifanne biyya teenya irratti abbaan taana oromiyaa irratti sigalee maqaa oromoo ja'amuun oromiyaa irratti ni jiraanna kabajaan erkanna biyya masnoo qabna biyya jannata qabna sigala beelooytuu fi qajeeltuun hundi nu galtee awwaannisni alaa nu galee sigalee deebi'ee numa nyaata no ni gahaaf abbootiin isaanii nu nyaatte ilmaan isaanii kaafe nuti fitti hin dhiisnu sigala abbootiin teenya wallaala duraan wallaalaaf nyaadhamte wallaalaaf gabroonfamte sigala nuti ammoo akka abbootii keenya ka duraanii sanitti nu gabroonfachuuf itti hin dhiifnu maali takka gabrummaa hiddaan buqufnaa dadhabnu ilmaanti guddifnaa jaa'emi gootichi keenya waliin saniifuu nuti ammoo ilmaan isaanii waan taane itti nu guddisan nuti buqqisuu qabna sigala ammas namni tokko gabrummaa jalaa qabahu sigalee garaa laafinaanii miti garaa jabeenyaan ajjeefneetis akkuma nuti dhumu jiru kanatti ajjeefteeti duuteeti gabrummaa jalaa baate malee garaa laaffatteeti miti ni gaha garaa namaa laaffannee harka namaa ballanne maal kana hunda kan godhe nutiitu garaa namaa laafee nutiitu karaa namaa kannee sigalee kanuma nuti keessummaa nu dhufee nuti qubsiisneetu deebi'ee nu fixu jira jechuudha. Kana kafirraa baasuu qabu eenyu nuhi jechuudha. Sigala Oromoo. Please. Oromoo tiyya. Mee waan biraa yeroo gahaa qabna. Tanuma Oromoo tanuma bilisummaa tanarratti xiyyeeffannee tanarra wal taanee tanarra wal kakaasnee haa bilisoomnu. adda bilisummaa Oromoo cinaa haa dhaabbannu maaliif waboon warra damoozaan qaaxaramee miti sigala waboon damoozaanii miti ka qaaxaramtee jirtu lubbuu qaalii gabrummaa jibbisaatu isii lubbuu qaalii tana du'aaf kannee karaa haqarra baase malee sigale ummanni damooza 500 qaaxaramee fi ummanni duraan gabroonfataa jala deemuu ture arraan tana maqaa wabootiin daldalu kanaa miti waboon sigala waboon ummata haqaaf behe ummata sigale lubbuu fi ummataaf kannee behe malee damoozaanii miti ka jiraattu waboon sigala saniifuu jaarmarroo haa jabeessinu jaarmarroo biraatis haa finnu jaarmarroon biraatis akka nuuf dabalamu humna jaarmarroo jirutti haa goonu sigala saniifuu Oromootiya gizee takkamee gattaa'a wal dhageeffadha wal mariyadha maali jirraa akkami jirraa haala kam keessa jirraa sigalee akkamiin bilisoomna akka aartaniin karaa feetan wanni injiina sigalee oobsa feesifti wanni hundi yoo oobsine waa hunda ni injifanna sigala saniifuu wal mariyadha walin deebi'aati karaa kamiin akka qabsooynu karaa kamiin akka bilisoomnu yaada wanni biraa itti dhaqqabna sabni bilisummaa qabu waa hundi godhuun isatti qallaadidha nuti saba gabroomee jiru Oromootiya sabri gabroomee jiru yoom walirra duula sabri gabroomee jiru yoom waan walii sigalee akkamitti walitti duula akkamitti waan hin taane sigalee walirra dalaga no kanarraa illee qusatu qabna Oromoo kanarraa illee qusatu qabna sigala saniifuu jabaadha ni bilisoomna waa'ee ammaan tana filannoo kanarrattis xiyyeeffadha sagalee teessan gurra keessan kara biyyaa deebisa ilmaan Oromoo ka biyya jiru sagalee nama ta'uuf isin malee qabu sagalee tahaa fi gargaarsa tahaa fi sigala waa hundaanuu haa wal bira dhaabbannu haa wal barbaannu haa wal iyyaafannu maaltu jira maaltu deemu jira
سيقالي قزمتك كقباني ميديا رايين نو إلى أما قبصت أمورا هاقونو يو قبصت تينيا سيقالي نرتت أمورا مقالتي إن شاء الله أبي أحمد سيقالي في الرابوسنة موتما فدي خينيا أكا فينت نوتي مرقا سبا سبلا موتا إيقو فلانة بيسان كيستي أو جنجرات جودن تينيا نجران ساني متيو تاني أوروميا دانغا إسي خبتشيسنة جرات جوداف مرتفع چوكمنا ما دي وجه ترى خيادك أبدا كومنتي لنا في خايا Tariko babase atunya kubati soso tetabede dukayero rati ay jiratu sanati te mama jiratuna imame isati arkama kebetina imame Kisah ya Roma, terdekat sunnah, atunya kirana, asa diri pate, tukaman waina, nikalatan male, hanya kubenamu, jabat kurmawi amma, keturian tubuh. Tariko babase atunya kubati soso tetabede dukayero rati ay jiratu sanati te mama jiratuna imame isati arkama kebetina imame haye noromo arra hanumanin turu fada wali tebina ballinan way khanarati mariyanne hanqa bilisomnutti tattafachu qabna siyale sanifu wanti qot kan jolle ilman oromotif amsa qab bak khanarati khana bodanis tumurun fada ilman oromo kha biya sudarabiya khayse jirtan ififu biya baka khayse jirtan ififu biya boruganama irraqabamtani galtan kayse jirtan shergola jolle sambrangaha anna waan hintani obboleeyyan keeysan irratti obboleeytii teeysan irratti haadha teessani sigalee dhalaa jechuun obboleeytii dubartiin obboleeytii haadha sigalee jaartii waan hintani ilmi oromoo tokko afaan oromoo dubbata afaan oromoo haasawa obboleeytii teentala oromoo waan akkasii gootee gizee miidiyaa kanarra gallakkistu sigalee sammuun tee maal siyaadiyaa obboleessa kiyya ififu biyya kee gabrummaadhaaf baqatteeti biyya keetirra jiraachuu dadhabdee biyya keetirraa baatee biyya namaa keessa jirta biyya boru ganama qabanii biyyaati keessaa baate sanis deebisan
obboleettii teete wajji dhalatte sigalee akkamitti waan akkasii sigalee saba guddaa kana keessaa baatee afaan oromoo haasaa ilma oromoo taatee safuu xaana kana cabsitee sigalee akkamitti miidiyaa irratti waan akkasii san gallakkista obboleessa kee yoo isaan badii qabaatan obboleeyyan keeti sigalee obboleeyyan keeti yoo isaan badii qabaatan qabdee garaftee badii sanirraa adabdee akka isaan ganaa itti hin deebine irraa gorsitee gadi lakkistu. Okay, video sa waraabde addunyaa tanarra gallakkiste maal bu'aa sii qabdi obboleessa kee? Shamarran meeshaa shamarranii ilaaluun namaaf haaroo miti. San keessaa baate meeshumaati itti ibsaanii ilaale jettu san keessaa baatiroo itti ibsaa viidiyoo irra qabaattu san keessaa baate. Sigala yeroo ammaa sana keessatti sigalee dhalaa qaama saalaa ka dhalaa ilaaluun namaaf birqii miti obboleessa kee. Garuu ati wanni ati daleede sun if deebi'iiti maaliin dalagee ji'iiti ati if laalime waan gaarii daleede sittiin fakkaatin. Sigalee maaliif isiin humnan qabdu dhalaadha sigalee saniifi akka feetetti ati irra qabattee akkas goote. Garuu namni ati akkas goote sun har'a qaama keeti nama biraatii miti. Alagaa miti ka akkas goote san. Sigala arra oromoo maalirra jirti obboleeyyan kee yoo dhugumaan ati nama sirrii yaadu taate obboleessa kiyya yoo dhugumaan nama akka namatti yaadu taate yoo dhugumaan obboleettii qabaatte yoo dhugumaan haadharraa dhalatte ati sigalee saa ammaan tana biyya keessa obboleessi kee akkamit jira obboleettiin tee haala akkamirra jirti sigala ati har'aan tana Suudi Arabiyaa keessatti ruuza quufte ruuza nyaatte if wallaalte mumkin rakkoo itti Suudi Arabiyaa dheete san irraanfatte bahara meeqa qaxxaamurtee xayyaara kamiitu Suudi Arabiyaa si geesse karaa meeqa lubbuu tee tana du'aaf kanniteeti gaara san keessa aduu san keessa sigalee beelotee dheebattee biyya san dheete arraan tanati obboleettii tee gabbaastee arraan tanati obboleettii tee gabbaastee qaama isii waraabdee sigalee saba guddaa kana xiqqeessuudhaaf saba guddaa kana salphisuudhaaf afaan oromootiin haasawaa ka diinaatu nuuf geessi miidiyaa nu gallakkiste obboleeyyan keetii maa sagaleen taane yoo viidiyoo waraabuu barbaadde yoo viidiyoo waraabdee miidiyaa irratti wanni jechuu barbaadde sigala obboleeyyan keetiif maa sagaleen taane obboleessa kiyya wanni ati irra goote waan gaarii sitti hin fakkaatin. Wanni ati irra goote waan haaroo baasisitti fakkaatin dhalaa qaama saalaa ka dhalaa namni argin hin jiru namni jaartii hin qabne sigalee za'aa tana keessatti ka fireendi hin qabne hin jiru waan haaroo goote sitti hin fakkaatin garuu ati arraan tana isirra humna qabaatteeti isiin osoo badii feete dalee deehu video ati qabeecha afaan tokko haasawaa dhiiga kee akkamitti sammuu marsi addi abboleessa kee hin garaftu hiitee hin tumtu hiitee hin gubdu eenyuuf gallakkifte miidiyaa irratti kun gorsa moo maali mee abboleessa kee ati nama yaadu yoo taate yoo sammuun teessan isin dhukkubde malee warra arraan tana dubartii akkas godhe san warra arraan tana Suudi Arabiyaa keessatti obboleeyyan keessan akkas godhe san sigalee inshallah atis boru akkas taata boru shortaan Suudi Arabiyaa qabee biyya si galcha ammoo isiidha ta yoo ati rakkoo seente sii iyyitu isiidha yoo ati rakkoo seente siif dirmattu taati arraan tana akkas goote sigalee qaama qullaa viidiyoo waraabdee addunyaarra gallakkifte isaanii sigalee obboleettii tee akkas goote arraati waan gaarii daleede sitti hin fakkaatin obboleessa kiyya sigala ilma namaa osoo taate yeroo oromoon ifiifuu lubbuu ifiitu sigalee halaaka keessa jirtu biyya keessa obboleeyyan kee osoo dhumaa jiru sigalee biyya keessa osoo wanni meeqa deemaa jirtu sigalee obboleeyyan kee beelaan osoo dhumaa jiranii ati arraan tana Suudi Arabiyaa
miilaan dheeytee bahaara qaxxaamurte san irraanfattee sigalee qaama obboleettii teetii sigalee akka waan gaarii daleeydeetti Facebook irra gallakkistee yoo na himatta Facebook irratti isin gallakkise jechuun hin qabdu. Ati namatti namni si lakkaa'u sigalee inni sunuu namaa miti. Sigala asumarratti xumuraa ammoo wanni kuyyoo goorse sin taane wanni akkanaa kuyyoo kaganaa deebu taate arraan tanati Suudarabiyaa keessa jirta. Silaa biyya nagaa keessa jiraatte qixaaxa kee. Silaa biyya dimokiraasii keessa jiraatte qixaaxa kee. Suudarabiyaan sin arkini malee silaa arra qixaaxa kee. Qixaaxa kee kasiin malu fudhatta obboleessa kee. Sigala maal goota biyya hannaan seenanii biyya hannaan keessa jiraatan biyya iyyatanii sigalee meebii taate akkas goote sunis obboleettiin tee karuma bahaaraatiin dhuftee ta'a. Silaa sargii teessi garsiifti guyyaa dhaloota keetti si garsiifti. Asumarratti xumuraa obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo waan akkanaa kanarraa ifaa qusannu nuti ifiifuu tabiraa keessa jirra. Tabiraa keessa osoo jirru nuti ifiif waliin salphisnu ifiif kabajaa walitti taagoonu nuti ifiif walaa ulfeessinu qaamnummaan tokko dhiini tokko waan hin taane walirratti akka hin daleene piliis ilmaan Oromoo wanni ni isin kadhadhu obboleessa keetirratti obboleettii teetirratti cubbuu yaadin waan hin taane hin dalagin. Ati eenyu isin sun eenyu yaadi mee xiqqishoo qaama keeti waan akkanaa kanarraa ifaa qusannu saba keenyaaf haa dhaabbannu waan keerii haa dalagannu waan saba keenyaaf nuuf ta'u waan borullee seenaan itti nu qabdu osoo hin taane waan borullee itti seenaan itti nu yaadattu hanga dandeenyutti haa daleenyu saba keenya moggii haa dhaabbannu saba keenyaaf sagalee haa taanu ummata cunqurfamee sagalee baafachuu dadhabeef sagalee haa taanu ilmaan Oromoo. Wanni ni isin kadhadhu Oromoo wal malee firee hin qabdu. Wal taanee wal kabanyee kana keessaa baanee bilisummaa teenyaaf goonfachuudhaaf haa yaannu. Wal ajjeesuu dhalaa akka malee godhu dhiirtinis dhiiraa irratti waan taane dalagu waan hin taane nutummaan qaama tokko taanee ilmaan Oromoo waliin Oromummaa himachaa dhiiga tokko taanee waan hin taane akka walirratti hin daleene. Alaga kharakan min firra dorkina menu tiyo akana wargone alaga kharakan min firra dorkina please ilman Oromoo wal kabaja obboleettii tee sattari waan feetera yoo garte qixaaxa isii rabbii itti gaafata malee ati ittiin gaafattu waan feete yoo isiin daleede arra nama jechuun yoo isii badirra garte badii sanirraa goorsitee sigalee badii isii san sattartee video isitee fi badii isii sanirraa yoo goorsitee ati akkasiin namummaan kee beekama akka ilma namaa tokkotti Oromummaa dhiisiu akka ilma namaa tokkotti yoo isii waan badduu gootu agartee ifi qabdee maaliif akkasii waan san gootu gaafattee badii sanirraa yoo goorsitee ABC san sattarte rabbilleen jazaa rabbii biraayillee harkatta ilmi namaa biraayillee jazaa harkatta sigalee please dhala raif kusadda dhalaan waa sadii isinif sigalee dhalaan tu yoo jiraanne addunyaa kanarra dhuftu ati haarra dhala akkana godha kun dhalaan kun yoo jiraanne addunyaa kanarra dhuftu taati arra akkas goote santu si dhale dhalaan obboleettii haadha jaartiidha waa sadii sigalee dhalaan humna hin qabdu dhala raif kusadda badii yoo agarte obboleeyyan keessan gorsaa badii sanirraa deebisuu yaalii godha. Kurmawi amma tuyan duku